Akkuma beekamutti dura daawwattoota keenyas nagaa gaafadhu. Itti aansuudhaan maqaa kan keetirraa kaaftee iddoo dhaloota kan keetiitis bakka itti dhalatte asumaan hawaasa keenya nuu beeksiftaa itti fufnu ta'a gaafii keenya iddoo dhaloota keetiif maqaa kan kee. Yani kawarri keenya na baase Saadaam Ahmeetiin jedhama. Garuu harmeen tiyya baay'iftee yeroo hedduu dubucoo ittiin nyaamti. Hiriyoonni kiyyaalleen dubucoon na beekan biyyatti. Efan biyyaa bee biyya namaa kana jiru garuu Saadaam maqaan kiyya. Ani Harargee aanaa biroot magaalaa Galamsoo baadiyyaa magaalaa Galamsoo ta'a ganda cirratti 19 bakka jamtutti dhaladhe. Deddeemaa tumaan guuttadhe garuu miimarratti hin guuttadhe. Hawaasa keenyaaf meegaa Saadaam gaafii lammaffaa eegaa hawaasa keenyaa maqaa kan keetiif iddoo dhaloota keetii ibsitee booda mee Saadaam saahiba ni qabaa? Saahiba isaadhaa mee eenyu hiriyaa ni qabdaa? Hiriyaan bakka meeqa qoodamti? Hiriyaan tun tamii bitame? Hiriyaa jechuun walumaa galatti akka kiyyattanii hiriyaan kafana. Hiriyaa jechuun nama yaada kee si deeggaru, nama gorsaanis si ijaaru, nama yaadaan si gargaaru. Walumaa galatti hiriyaa jee ibsuun hedduu natti ulfaata. Hiriyaa dhugaadhaa argachuun ni jabaata. Hiriyaa dhugaan hiriyoonni amma hiriyaa jechuun gosa hedduutti tilmaamamaa gariin kanuma hiriyaa garaati jira, hiriyaa karaati jira. Hiriyaan karaadhaa nama yeroo karaa si wajjin imaluudhaaf deemu yeroo deemu ati barbaadde si wajjin deemu qofa. Hagaraa immoo yeroo beelee qofa si yaadata. Hiriyaan dhugaadhaa immoo ni takkata. Hiriyaan dhugaa walii kafana jeeti yaadata. Saadaam keenya yookaan mee dubbisha mee hiriyummaan tun gaa biyyattis namni hiriyaa hedduu qabaa biyya namaa kana keessattis namni saahiba tokko ni qabaa akkuma durarra nu ibsatti mee hiriyaan tun eessatti faayidaa qabdi hiriyaan eessa bu'aa qabdi mee dannu baasi gaa keessa biyya namaa tanatti hiriyaa Hiriyummaan bakka mee hiriyaan tun eessa bakka biraa caalaa bakattummaa keessatti haalaan irra faayidaa guddaa qabdi. Biyya bakkaa keessatti namootuma kamiyyuu nama Oromoo ta'e hundaa'u ija gaariin ilaaluu itti dhaatu yaada kan kee itti ibsachuu caalaa qaamaanis qalbiinis wal quba qabaatuun gaariidha. Garuu immoo ta'ee san keessaa hiriyaa nama tokkoof lama nama tokko fasirriidhaa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Sababni biyya namaa keessa waan jirtuuf yaada kan kee katti ibsattu rakkina keetis katti ibsattu namni waa hedduu wal gargaara maallaqa qofaan wal gargaaru osoo hin ta'in namni yaadaanis wal gargaara waa hedduudhaan wal gargaara waan ta'eef jecha nama tokko yaada kan keetti ibsattu yaada keessi hubatu qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Mee Saadaam ati gaa bultii horattee mee namni kun gaa amma namni hedduu waa simbeena akka ati bultii godhattes gaa namni biyya kudhabuu faana hin malaa mee fuutee bultii ni qabdaa nuun fuudhin mee maaliif fuudhuu dhabde maaliif akka biyya baqaa sana keessatti saahiba dhaalaa namni saahiba caalaa namni bultii qabaatu qabaa maaliif fuudhuu Dabanaatu daban akka dursanii miti beektaa dubra kalaallattu mana barumsaa keessa wal agartaa karaa gidi deemtu wal agartaa bakka hundatti dubra bareedu bakka inni agartaa bakka akka sargi bakka hundatti ni agartaa asitti ammoo amata keessaa gis akka dubraa wal agarra biyya kanatti dubri hundi mana madaam dalay baatii keessaa ijaazaa buuti bita ijaazaa buutan dhuftu bakka akka sargi ta'etti bita wal agarru ta duraan gurraatti turte daalattii taati ta daalattii diimtu ni jijjiiran Facebook irra gisee garte gurraatti diimtu afaan ishee dubbii ishee irraan beektu afaan karaa hundi karaa afaanii tanuma irraa qabannu bakka irraa qabannu wallaalle garii qaadhimadheeffaa tan jalaa baddee jira nama akkuma dhugatti Facebook irratti wal beeknu diddiimtuu furtuudha gaafa nama buute ta biraati. Gaafi deebiin teenya akkuma itti fuftee jirti mee Saadaam saahibni kan kee meessi takkaa si aarsee ni beekaa mee akkami si aarsaa yeroo kam fa'aa si aarsa maaliif faada si aarsuu danda'ame saahibni kun namni hojii jiru kaa walitti aaruun numa jirti mee maaliif si aarsa yeroo kam faada si aarsa mee bal'inaan na aarsee ture yeroo hedduu kana aarsu namoota kashlabbee hojii fa'aa hin qabne namoota tokko namoota akkasii fa'aa akka inni saabuu hin fedhu dhalaa jalas yeroo hedduu akka inni olii gad deemu hin fedhu iftee akka jiraatu faan fedha wantoota akkanaa kanarratti gizee inni harkaa mucu caate faana aarsa. Gaafin teenyas gaafi deebiin teenyas karaa dhumaachi deemaa jirti akkuma gaafi deebiin keenya akkuma itti fufettee jira obboleeyyiin keenyas akka ittiin bashannanaaf diqanaa mee Saadaam dhumarratti mudannoo tantee haalannoo bashannansiiftoota akka nuuf himi achumaan karaa goola bisaa mudannoon biyyatti ana mudatte gaafan biyya jiru akkuma isiniin jee baadiyyaa Galamsootti dhaladhee obboleessi tokko kan magaalatti baratuun qaba obboleessi kiyya sun guyyaa aladaaf saftiidhaan nu bira dhufa guyyaa takka ummaan tiyya bassoo geessiif naan jetteeti magaalatti bassoo tana qabee fi magaalaa bira dhaqe yeroo magaalatti bira dhaqu
hoteela nu geesse inni mana nyaataadha nu geesse hoteela deene ijoolleen magaalaatu waan kanaa fi ammaan tana baratan malee ijoollumti Oromoo tunu afaan ishii dhiiseeti afaan Oromoodhaa kan dhiiseeti afaan biraa fayyadamti afaan Amaariffaa fayyadamti Amaariffaa kanaa muudii faa sirra qabatanii nyaata nu ajaje afaan Amaaraatiin ibsi ulee baandii jeeti nu ajaje ibsi ulee baandii tana naaf inni galaagalleeti nyaanni dila kana quufnee kaanee kunne ayyoo kiyyaa ulee baandii je inni lama bakka takkatti jechuun na fakkaata Amaariffii kun ulee baandii sanii nyaata baandii lamaatiin see baandii lama jechuun qarshii 20 beete nyaata baandii lamaatiin see gaafa kaan baandii lama harmeetii irraa fudheetiin nyaanni sun afaan keessa gizoon doon nyaadhare natti mimmi'aayee magaalaa dhaqee badee baandii laman qaba nyaata ulee baandiitiin jeen xibsi ulee baandiitiin jeen qaallichi ulee baandii bakka takkatti safaree na dura kaa'e nyaanni dila saafara inni oofe waan maallaqaati akkamittiin irratti dhiisa jeetiin waan maallaqaa kana dhiisuun nama mararti beeta gissa kalabbatti jalladhee gissa gamana jalladhee garaa guuttadhee ka'e ulee baandii qarshii 20 kishaa qabaa fuudhee giseen itti kannu qaallichi maali boo qarshii 20 naan jee hai nyaata ulee baandiitiin siin jee malee wayin xibsi qarshii 100 siin jeen qarshii 100 takka taanaan jeen nyaani 250 hin qabuun jeen akkasi fuula keessa na qabalee garaa keessa na dhiiten naare fiigaa baadiyyaatti gal eefa guyyaa saniitti aan afaan Amaaraffallee mokkoru nama afaan Amaaraa haasoflee na aarsa gammadaa gorsa irraa fudhadhaa warri chaayinaadha kanaaf haaraa taata sabskiraayib godhaa bootaa diimtuu isaan gama gurraachomsatti garagalchaa isiniin jenna achumatti karaa feesbuukaatiif tiktookiinis fooloo godhaan hordofaa isiniin jenna turtiin keenya kana ture galatooma waan hordoftanii